Gaafa itti ka'uu haadha isaalleen sodaatu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti seeraan ergan baradhee xumuree booda qabxiin maatirikii ana jalaa hafee qarshiidhaan yuunivarsiitii kolleejjii naannoo keenya jirutti galmaa'een baradheen eebbifameera. Abbaan koo anaa umriin koo waggaa 7 ta'u kan boqote yeroo ta'u, haati koo immoo anaa umriidhaan waggaa 13 ta'u, obboleettiin kiyya quxisu immoo waggaa 10 taatu addunyaarraatii nu jalaa boqotte. Umrii waggaa 13 jechuun ijoollee dubaraatiif waan salphaa mitiire. Akkuma haati keenya boqotteen obboleessi abbaa koo yeroo ammaa kana sammuu isaa gadhiisee maraatuu ta'e tokko yeroo sanatti fayyaa ture. Akkuma haati keenya boqotteen fuuldura mana keenyaa mooraa keessatti suuqii xiqqoo ijaaree ilaa kunoo hojii kana hojjedhuutii obboleettii kees barsiisi, ofii kees baradhu, wanta rakkatte hundumaa anaan gaafadhu, haadha abbaa keetu miidhame malee ani jiraa, hangan lubbuudhaan fayyaa ta'ee jirutti sin gargaaraa jedhee waadaanaaf galee. Dhuguma fayyaa ta'uu baateellee yeroo ammaa kana namnin qaba jedheen akka namaatti lakkaawwadhu yeroo rakkinaa, yeroo gammachuu fi gaddaa sammuun isaa tuqameellee anaaf hin jijjiiramne obboleessa abbaa koo kanaa. Erga sammuun isaa gadhiisee yeroo ammaa kanatti waggaa 7 xumureera. Nama guddatee konkolaataa, mana jireenyaa, qabeenya guddaa qabu maal akka tuqsiisan hin beeknu. Waggaa 7 dura guutummaa guutuutti sammuu isaa gadhiisee qullaa magaala keessa deemuu jalqabee. Haati manaansaa otuu qullaatti of hin gadhiisiin dura waggaa 2 waliin rakkatteetti. Sanaan booddee garuu inni sammuu isaa gadhiisee jennaan qabeenya jiru gurgurtee gara biyya maatii isheetti fudhattee abbaa manaa gara biraatti heerumtee jireenya gara biraa jalqabdeetti. Ijoolleen ishees gariin barachaa jiru, gariin immoo hojii qabataniiru. Du'a booddee qabeenyi dhiiraa hin jiru siiniin jechuu koofi. Obboleessi abbaa kiyyaa kennee kan hin quufne, haasa'ee kan hin quufne, kan nama hin quuqne, isa rakkateef miti isa dhiphateef nama dhaabbatu. Du'a maatii koo booddee abdii jiraachuu anaa fi obboleettii koo nama ta'edha. Anis ergan gaa'ela dhaabbadhee bakka garaagaraa qabadheen deemuuf yaalii godheen ture. Haa ta'utii garuu anaafis hin milkoofne. Suuqiin yeroo sana inni naaf dhaabe suni hanga har'aatti jira yoon jedhe namni dhugumatti na amanu jira. Dabareedhaan anaa fi obboleettiin koo suuqii sanaan guddannee wanta naannoo jiru itti daballee gurguruun gargaarsa nama biraatoo hin barbaadiin barannee barnoota keenya xumurree darbinee immoo gaa'ilas dhaabbanne. Anis obboleettiin koos jechuudha. Haatii fi abbaan koo anaa fi ishee malee dhala gara biraa kan godhataniiran hin qabanii. Maalis ta'e dubartiif dhiira malee jiraachuun obboleessa yookiin immoo abbaa kan waliin jiraatu. Ani garuu obboleettii koo waliin galgala sa'a 12 yeroo jedhu sodaadhaaf balbala cufadheen ganama sa'aatii 1 booddee balbala baneen jireenya waggaa hedduu yaaddoo fi hawwii eebuu maatii keenyaan waliin dabarsineerra. Obboleettiin koo tokkittii dhiiga koo gadameessa haadha koo keessaa na waliin baate hamma lubbuu kootti kan hin jaalladhu. Lubbuu koollee isheef dabarseen kennudha. Isheen illee akkanumadha. Barnoota koo akkuman xumureen obboleettii koo irraa yoon fagaadhe tarii rakkoo fi wanti gara biraa ishee mudachuu ni danda'a jedheen waanan sodaadheef asuma kolleejjiitti gargaarsa obboleessa abbaa koo dabalatee barachuun eegalee. Waggaa 3ffaa yeroon ga'u obboleettiin koos achuma natti dabalamtee lamaan keenyuu garaagarummaa umrii keenyaatiin waggaa 3 barannee eebbifamne. Hanga yeroo kanaatti obboleessi abbaa keenyaa nu waliin dhaabbata nu gargaara ture. Obboleettiin kiyya eebbifamtee waggaa 2 booddee garuu waan dubbatuuf waan inni hojjetu nuufis ta'e namoota gara biraaf adda baafachuun nutti ulfaachaa dhufe. Suuta mana yaalaas otoo geessamuu, manattis otoo wal'aanamuu, mana amantaas otoo marmaaruu haadha manaasaallee baay'ee rakkisee dhumarratti hundi keenyiyyuu abdiirraa kunnee hidhaa yookiin immoo sansalata guyyaa guyyaatiin kukutee yeroo gamsiisu booddee irratti qabeenya jirtu maraa nan guba yookiin immoo bakka kanaatii na gadhiisaatii magaala keessaa nan deema yeroo jedhu yeroo ta'e ilaalamee booddee irratti si'a 2 mana keessa jiraatu keessatti abidda qabsiisee abiddi qabatee ofii waliin
dhobatee ooleeti namni oolchee kanaa ol mana taa'uu hin qabu jedhamee gadhiifamee magaalaa keessa naanna'uu jalqabe. Kun egaa gabaabsee manaa se'e malee waliigalaan seenaa waggaa hedduudha. Wantin obboleessa abbaa koorraa baradhe kan maraatu yookiin immoo nama sammuu isaa gadhiisuu garuu al takkaatti namni har'aaf irratti kan maraatu otoo hin taane mallattoo garaagaraa argisiisee takkaa fayyaa takkaatti deebi'aa takkaa fayyaa takkaatti deebi'aa dhumarratti immoo badduma ba'aa fi deemaa. Qorichi mana yaalaadhaatii kennamuu fi tarii har'arra taa'ee yeroo laalu faayidaa isaarraa miidhaa isaatu caalan jedha. Qorichi sun daqiiqaaf irraa hir'annaan yeroosuma amalli isaanii jijjiiramaa. Ofiifuu qorichichi sammuu kana dochuu gara biraa ta'ee gaafa guutummaa guutuutti of wallaalanii qoricha sanallee fudhachuu didan namoonni maraatan qalbii isaaniitti akka hin deebineef xiqquma xiqqoo akka of baraniif uffatallee akka uffataniif akka isaan hin gargaarre godha. Har'a wayyaa 10 otoo uffafameeyyuu wayyaa 10 sana kukkutee ofirraatii buusa. Maarreegaa kun seenaa maatii kooti. Erga rakkadhee nama dhabee kan jireenya koo keessatti mul'atu obboleessa abbaa koo kana waan na ta'eef kanaafan waa'ee isaa dheeressee haasa'e. Barnoota koo akkuma eebbifametti dorgomeen magaaluma keenya keessatti hojii argadheera. Hojiin argadhe sunis galii suuqii irraan argadhuun alatti madda galii gaarii nuuf ta'ee anaa fi obboleettiin koo boqonnaa jireenya haaraa gara biraallee arganne. Obboleettiin kiyyas erga eebbifamtee booda ani jaalallee qabadheen gaa'ilattiin seene. Namni gaa'ela waliin dhaabbadhee achuma magaalaan ani dhaladhee guddadheetti dhalatee kan guddate haadha isaafis abbaa isaafis inni immoo tokkicha ta'e maatiin isaa harka qalleeyyii ta'anii rakkatanii kan isa barsiisanidha. Haalli jaalala waliin eegaluu keenyaa waajjira yookiin immoo biiroo hojii keenyaatti qacarameen yeroo seenu walitti qabaa yookiin immoo hoogganaa kutaa mana sanaa ture. Wal barree jaalalatti seenne yeroo dheeraas hin fudhanne akka humna keenyaatti cidha xiqqoo godhannee gaa'ilas waliin dhaabbanne haadha manaa fi abbaa manaa taanee waliin jiraachuu eegalle. Turtii waggaa 4 keessattis anaa fi abbaan manaan koo ijoollee 2 dhiira tokkoof durba tokko waliitiin godhanne. Hanga yeroo kanaatti jaalala malee jibbi tokkummaa malee garaagarummaan nageenya malee lolli tokkollee nu gidduu hin jiru. Turtii waggaa 4 booddee garuu haati isaa ni dhukkubsatu. Yeroo haati isaa dhukkubsatan itti deddeebi'ee waldhaanuun isaafis ta'e anaaf waan baay'ee ulfaateef haati koo mana kana yoo dhufte hoo asumatti haa waldhaanamtu nama ishee gargaaru nan qacaraafi jedhee abbaan manaan koo na gaafate. Anis rakkoo maal qabaree haadha kee jechuun haadha koodha anis haadhan qabu jedheen deebiseefi haadha isaa ofitti fudhannee dhukkubsachiisaa waliin jiraachuu jalqabne. Yeroo tokko tokko baay'ee itti ulfaata yeroo tokko tokko immoo itti wayya'a. Anaaf garuu gaafa fayyanirra gaafa dhukkubsatanii naaf wayyaa. Maali fayyaan qabduu naan jechuu ni dandeessu ta'a. Ergan daa'ima koo lammaffaa godhee ijoollee koo hojjettuu manaatti dhiiseen hojii ooluun wanta natti ulfaateef hanga ijoolleen koo naaf jabaatanitti suuqii ijoollummaa kootti obboleessi abbaa koo naaf bane gara naannoon ani jiraadhutti gara mana kootti fudheen balbala koorratti ijoollee koo eeggachaa gurguruun eegale. Egaan rakkoon suuqii mana waliin jiru bu'aas kisaaraas adda baafachuun hin danda'amu. Sababiin isaa immoo lakkoofsa malee suuqii sana keessaatii manaatiif fuudhama. Rakkoon koo fi rakkoon abbaa manaa koo garuu kanan turre. Haati isaa akka dhani isarratti maxxantuu ta'ee fi harka isaa laaleen akkan jiraadhu suuqiin ani hojjedhu faayidaa akka hin qabne akka ta'ee fi anaa fi isa gidduu dubbii uumuudhaaf yeroo hundaa baay'ee tattaafatu. Keessumaa fayyaniiru taanaan yookiin immoo itti wayyaa'eera taanaan haati manaan kee akkana naan jetteetti jechuun mana isaaniitti galu. Ilmi isaanii haadha waan na ta'eef lakkiyaa haadha koo koottu walittiin si araarsa jedhee sa'aatii isaan dhukkubsatanii mana galanitti deemee isaan fida. Abbaan isaa anaafis ijoollee koofis hanga har'aattuu warqeedha. Hin dubbatanii naman tuqanii yoo haati manaan isaanii waan fedhe isaaniin jedhan deebii tokko jalaan deebisanii gaafa dhufan wanta nyaatamus ta'e dhugamu kenneefiin na eebbisanii gara oolmaa isaaniitti deebi'u. Ilmi isaanii torbeettis guyyaa lamattis sa'aatii isaan argetti maallaqa xiqqoo kennaa fi maallaqa sanaan diidaa waan argatanii nyaachaa bifuma kanaan jiraatu. Maarree haati baay'ee natti ulfaachaa dhufanii hanga dhuguma hammeenyaan ani irratti hojjedhutti fakkeessanii ilma isaanii amansiisanii. Sana qofaa miti yeroo dhukkubsatan manni keenyi duwwaa ta'eeti mana yaalaa deemu. Maallaqni inni argatu harka caalu dhukkuba isaanii irratti dhuma. Keessumaa mana koo seenanii hanga waggaa 2tti anis baay'ee rakkadhe. Abbaan manaan koos baay'ee rakkate.
suuqiin akkan ijaatti ilaalurree ontee dhumarratti duwwaatti yeroo haftu meeshaawwan muraasa hafan yeroodhaan hin gurguramne obboleettii kiyyatti ergeen hodhu itti dabaliitii mana keetti banadhu otoon baddu baaseen duwwaan godhiinii jedheen obboleettii koof ergee. Yeroo kanatti ture lola jalqabaa fi lola guddaa anaa fi abbaan manaan koo mana keessatti walitti buune. Maaliif obboleettii keef meeshaa mana keessaa baaste yookiin immoo haftee suuqii kennitaa fi gaafan maallaqa argadhu ittan guutamitii yeroo naan jedhu arge kunoo maallaqni kee eessaan akka inni nu ga'ee amma baatii dhufu gatii mana kiraayyuu maal kanfaltaa jedheen gaafadheeni. Hanga ijoollee koon beelussutti hanga manni koo duwwaa ta'utti abbaan manaan koo haadha isaa wal'aanii jireenya gaarii otooma jiraachaa jiruu sababa rakkootti suuqiin erga dhaabbatee booda gatii mana kiraa kanfaluufis ta'e waan tokko mana keessaa nu barbaachisan kanfaltii barnootaa xiqqoo mucaa koo jalqabaa mana barumsaa galteefisaa ta'u meeshaan mana keessaa kana dura walitti qabanne televizyinni, soofaan, sireen, biiffeen, saaxinni wayyaa fi firiijiin dabareen eeggatanii waggaa tokko walakkaa keessatti gurguramanii dhumanii. Kanaan hin dhaabbanne kanfaltiin qorichaa haadha isaaf barbaachisu yerootii gara yerootti dabalaa dhufee qorichi hin bitamnee fi jennaan dhiigni sukkaarri mataatti bahee ammuma gaggabanii kufu. Kanaan waan hunda waan danda'u godhee dhumarratti gatii mana kiraayyuu kanfalu yeroo dadhabnu mana caccabaa abbaan isaa keessa jiraatu fooliin isaallee nama hin teessisne qulqulleesseen abbaa manaa koo waliin galee mana kanatti galleerree jiraachuun nutti ulfaatee daa'ima koo barnoota jalqabeeru barnootan dhaabsisee nan rakkadhee akka durii obboleessa abbaa koo gaafachuuf yeroo sanatti sammuu isaa gadhiisee daandiitti baheera. Bakka rakkadhe hundumaatti bara jireenya koo guutuu kan na waliin dhaabbachaa ture ijoollummaa kootii kaaseessa ture. Amma garuu naman deemee rakkisullee hin qabu. Obboloonni abbaa koos ta'e obboloonni haadha koo warri kaan sababa gargaarsa obboleessa abbaa koo kanaatti konfidensii guutuudhaan akka nama maatii qabutti wanta nu jiraachisaa tureef ijoollummaa keenyarraa kaaseeyyuu kadhannee hin beeknu hinumaa isinimmaa isa qabdu jedhamna. Mooraaliittiin deemeen rakkadheera jedheen rakkina kootti dubbadheen rakkina ooluun qabu. Yoom ammoo rakkina na oolchan rakkinni kiyyaa rakkina dhaabbatu hin turreem. Haati isaa torbee ni dhukkubsatu torbee immoo fayyaa ta'u torbee sireetti galanii du'uufi jedhamu hafuura du'aa tuqanii amma immoo deebi'u waliin baay'ee rakkadhee dhumarratti abbaan manaan koo fayyaa haadha koorra naaf hin caalu jedhee warqee qubeelaa gaa'ela keenyaa fedhii kiyya malee gurguree. Yeroo kanatti lola lammaffaa anaa fi isa gidduutti uumame. Itti fufuun qubeelaa yeroo guyyaa kaadhimummaa nuuf godhe fidi kennii haati kiyya du'uurra deemeen qorichan bitaa fi jedhee mindaa isaarratti dabalee qoricha bitee fi haa ta'u jedheen kanas nan dhiise. Hiriyoota isaa waajjira keessaa waliin hojjetu nama beeku nama waliin guddate nama narraa maallaqa liqii hin fudhanne liqii sana deebisuu dadhabe immoo nama waliin walitti hin buune hiriyaan firri maqaa isaan xireeffanne hojjetaan gaddee bituu jedhee isa narrabsine waajjiras ta'e naannoo sana keessa hin jiru. Dhumarratti kan hafe warqee qubaa maraa giraama 38 ta'u abbaan koo yoon du'eefillee gurguriitii ijoollee kootti barsiisi jedhee haadha koof kenni. Guyyaa rakkina kootti warqee kana qabsiiseen maallaqa liqeeffadheen guyyaa isaatti deebiseen warqee sana deeffadhu warqee maraa biyya najjootu harka koorra ture. Warqeen sun kennaa abbaa kootiin abbaa kiyyatu anaa fi obboleettii kiyyaaf kenne. Ija haadhaaf abbaa kootiin warqee kana ilaalaa gonkumaa bakka inni jiru obboleettii koottiyyuu hin himu. Haa ta'utii garuu akka inni jiru qofa firoottan koos obboleessi abbaa koos namni naannoo koo jiru mara ni beeka. Anis kuni haftee haadhaaf abbaa kootii waan na ta'eef gurguruu miti jecha gurguraayyuu biratti hin dubbadhu jedheen warqee sana dhokfadheen kaawwadheera. Yeroon gaa'ela godhu immoo abbaa manaa koo malee bakka warqeen kun jiru namni beeku hin jiru. Warqee maraa biyya najjoo giraama guddaa filannoo dhabee kanarraa liqeeffatus dhibee garatti galagalu yeroo dhabu dhumarratti warqee kana naaf gurgurii haadha kiyyaaf qorichan bitaa jedhee na gaafate. Yeroo kanattani warqee kana jechuun ija maatii koodha. Haati kee yoo barbaadde si'a 7 du'uu dandeessi. Maali isheef jedheen harka duwwaa hafe yookiin nagaan qabu yookiin fayyaan qabdu yookiin ijoollee koof hin taane yookiin baradheera jedheen hojii kootti hin deebine isaaniif jedheen duwwaan ta'ee mataa koo fi ijoollee koof abdii kan hin qabu warqee kanadha. Warqee kana gurguruu miti
gurguruudhaaf yaada isuma kaasteefillee dhiifama na gaafadhu jedheen deebiseefi yeroo kanatti inni haati isaa sireerra jiru na darbatee ijoollee koos achi karaarraa ishee dhiitee warqee sana bakka jiru baasee gatii rakkasaan deemee gurguree iyyeen isa qabsiisuufillee poolisiidhaan barbaachiseera. Haa ta'uutii garuu guyyaa sana bakka inni itti deemee eessa deemee akka inni dhokatee gurguree maallaqa namatti ergee haadha isaa baatanii mana yaalaa geessanii guyyaa muraasa booddee bakka dhokateetii yeroo ba'u poolisii qabsiiseen abbaa manaa koon hiisise. Abbaa ijoollee koo sababa kennaa haadhaaf abbaa kootti jechuudha. Inni kun anaa fi isaaf isa dhumaa ta'e. Guyyaa sanarraatii kaasee wanta mana sana keessatti anaaf hafe qabadheen mana obboleettii kootti ijoollee koo waliin hin galee. Obboleettiin koo heerumteetti reefuma ulfa guutuudha. Kanaan haadha isaa ittiin wal'aane mana keessa haadha isaa namni kunuunsuu fi yookiin immoo qabuu fi yeroo dhibu obbolaa gara biraa waan hin qabneef innis hojii gadhiise. Haa ta'uutii garuu kan hundumaa ta'aa fi kan ture haati isaa dhumarratti lubbuun ishee dabarte. Awwaalchaa fi gadda haadha isaa ani hin deemne. Sababiin isaa immoo haadha isaarra anaaf warqee sanatu naaf caala. Sababa warqee kanaatti gaa'illi koo diigame. Gaafa haati isaa duute gammachuutu natti dhagahame. Sababiin isaa harka koorraa nyaattee dhugdee waan fincooftuu fi waan qulqulleeffattu jalaa kaaseen ilma ishee waliin guyyaa guyyaatiin dubbiin irratti kaasti. Orma akka nama gaa'ilaa otoo hin taane kadhaaf mana sanan galeetti nagootiin. Keessumaa immoo erga rakkannee mana isheetti gallee booda mooraalii ani ittiin hin tuqame haatiif abbaan koo boqotanii anammas hin tuqamne baay'ee na miidhaa turte. Tole anaafillee haa baddu ijoollee koof gaariin taatu ijoollee koollee ija gaariitiin ilaalanii ilma koo jedhuuni yoo bahus yoo galus gaafa dhukkubni isaanitti jabaatu duras ani fayyaa koodha. Gaafa isaan fayyaa ta'an immoo anatu dhukkubsata. Umrii waggaa 26tti sababa isaaniitti dhibeen dhiibbaa dhiigaa yookiin immoo blood pressure kan jedhamu na qabee umarratti yeroon dadhabu obboleettii kootti galeen ishee waliin jiraachuu jalqabee ishee bira baatii 5 jiraadhe. Sanaan booddee hojii barbaadeen argadheen mana kireeffadheen jiraachuu jalqabee ijoollee koo qabadheen beela'eera rakkadheera. Haa ta'uutii garuu rabbiif galanni haa ta'u rabbi yeroo sana na dabarse. Abbaan manaan koo haadha isaa erga awwaallatee booda innis dabaree isaa qofaatti hojiillee waan hin qabneef baay'ee rakkatee hojii xiqqoo hojjechuu jalqabee ani dhimma isaayyuu godhachuu hin barbaanne. Otuma kanaan jennu innis otoo hin fuudhiin anis otoo hin heerumiin waggoonni lakkaa'amu jalqabanii turtii waggaa 3 gaa'ela keenyarraa adda baane. Ijoolleen koos jajjabaachaa dhufanii turtii waggaa 3 booddee dargaggeessi tokko maaliif hin heerumtuu jechuun gaaffii maaliif akka hin heerumne na gaafata. Yeroo kanatti ani heerumni faayidaa maal qabaa? Kanaan booddee immoo maaltu akka na mudatu hin beekaatii dhiira waliin atakaroon jalqabaa ijoollee qaba gaa'illis dhiirris kanaan booddee nan barbaachisuun jedheeni. Yeroo kanatti inni lakkii ati bar ijoolleedhaa yookiin abbaa manaa keetti deebi'i yookiin immoo dhiira gara biraatti heerumii jedhee yaadanaaf dhiyeesse. Yeroo kanatti abbaa manaa kootti deebi'urra boolla haatii fi abbaan koo itti awwaalanitti awwaalamuun naaf salphaadhaa jedheen deebisee fi yeroo kanatti inni maal jechuudha ati bar isarra ijoollee qabdaa hundumaafuu garuu rakkoon gaa'ela keessanii maalii jedhee na gaafate. Anis rakkoon gaa'ela kiyyaa warqee haadhaaf abbaa koo imaanaa maatii koo ija yaadannoo koo na jalaa gurguree warqeen sun anaaf waan hunduma koo ture jedheen boo'een isa kaleessaa yaadadheen isaaf hin deebisee. Yeroo kanatti inni natti kolfee dhuguma warqeedhaaf jetteeti abbaa manaa kee waliin walitti buute moo isarraas adda baate moo yeroo inni naan jedhu eeyyeen kan kana caalu lafa kanarra maaltu naa jira warqeen koo bari ijoollee koollee hin naaf caalu ijoollee koottillee warqee jijjiiruu hin dandeenye na jalaa gurguree jedheen deebisee fi sanaan booddee lakkoofsa abbaa manaa koo fudhatee bakka hojii isaas na gaafatee gaaffii anaaf dhiyeesse abbaa manaa kiyyaatiif dhiyeesse. Yeroo kana abbaan manaan koo kan isheen warqee kanarra haadha koo caasifatte anaafis haadha manaa ta'uu hin dandeessu jedhee deebisee fi yeroo kanatti isheen ammallee warqee gurgurame sana ijoollee ishee caalsifatii boru bari otoo waa taatee haati manaa kee warqee guddaadhaan illee ijoollee kee gurguruu dandeessi yoo isheedhaaf haadha manaa ta'uu baatte ijoollee keedhaaf abbaa ta'ii jedhee gorseeni. Hanga yeroo sanaatti ijoollee isaas gargaaree deebi'ees ilaaleen beeku. Yeroo sana booddee garuu torbeetti mana barnootaa deemee ijoollee isaa dubbisuu jalqabee. Ijoolleen koos har'a abbaa keenya arginee nu dubbisee kana nuuf bitee kana nuuf godhee jechuun jalqabanii. Dhumarratti dargaggeessi gidduu keenya deddeebi'uu jalqabe
kun naannoo baatii lamaatti fudhate. Baatii lama booddee nageenya gaa'elaa utuu hin taane anaa fi abbaan manaan koo ijoollee keenyaaf qofa nagaa akka taanu wal gargaarree dabtara, uffataa fi kanneen kana fakkaatan bituu akka dandeenyu wal bira nu kaa'ee nu araarsee walirraatii adda baanee naannoo baatii 3 booddee deebi'ee dhufe. Otoo abbaan manaan koo natti araaramuudhaaf fedhiin godhatiin gaaffii tokko na gaafate. Ani amantaan koo ortodoksii, fannoo masqaliis morma koo irratti naman godhadhedha. Dhuguman si gaafadha, siif fannoo mormatti hidhatteettu moo warqee bade gurgurametu siif caalaa jedhee na gaafate. Yeroo kanatti ani karaa kana fakkeessite wantan dagadheetti nan deebisiini. Inumaa amma yeroon si argu baay'ee na jibbisiista. Takkaa hojii gaarii gooteetta, waa'ee abbaa manaa koos ta'e waa'ee jireenya darbee lammata akka ati na yaadachiistu barbaadu jedheen ofirraatii ari'ee. Abbaan manaan kee araaramuu barbaade ati yoo didde gatiin balleessaa keessanii kan keedha malee kan isaa miti. Warqee kanaaf jettee garuu fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos morma keerra jiru kanatti caalchifatte wayyoo namummaa kee fi si ta'uunuu si waliin jiraachuunuu ulfaataadha jedhee ana biraa deeme. Sanaan booddee itti deddeebi'ee abbaa manaa koo amansiiseera. Abbaan manaan koo nan araarama. Haadha koo ishee fiindhama'aa fi tures dhabeera. Wanti hin qabu hundinuu dhumee harka duwwaatti galeera. Kanaan booddee gaa'ela gara biraa nan dhaabbadha jedhees yaadan qabu. Mooraaliin koos miidhameera jedhee deebiseefi. Abbaan manaan koo yeroo nan araarama jedharraatii kaaseedha ta'e hin beeku anaan baay'ee na dhukkube. Dhukkubbiinsaa dhukkubbii salphaan turre na ukkaamsa. Miili koo takkaa mirga takkaa bitaa, dugdi koo yeroo manatti baay'ee natti ulfaatu mana yaalaan deeme. Akka tasaa ta'ee miindaan koo gatii mana kiraa kanfaluu, nyaataa fi kanfaltii mana barnootaa ijoollee koorran dabartu. Mana yaalaa deemeen maaliin haa yaalamu? Dhukkubsachuu koo dhagahee abbaan manaan koo fiigee dhufee qoricha bituu wantoota garaagaraa gochuu jalqabe. Homaa galatoomiin jedha malee yaada araaramuu sammuu kootti hin qabu. Torbee 4 hospitaala ciiseen na dhukkubsachiise. Torbee 4 booddee fayyeen ani gara mana kootti, inni gara mana isaatti deebi'ee. Fayyeen manatti deebi'een torbee otoo hin fixiin deebisee na dhukkube. Ammas hospitaalan galee. Abbaan manaan koo yeroo haati isaa dhukkubsatan maallaqa guddaa namarraa liqeeffatee ture. Maallaqa sana deebisuu dadhabnaan namni sun nama itti bitee garaa keessa waraaname. Innis hospitaala ciise. Hammaga anaanis eenyu na wal'aanu, qorichas kanfaltii na barbaachisus eenyutu narraa haa kanfalu. Anoo rakkoon qabu otoon du'eeyyuu lafan siileessu. Ijoolleen koo bakkan ciisu sanatti natti mul'atanii eessuma yookiin immoo obboleessa yookiin immoo obboleettii gaarii waa gaarii qabdu of biraatiin qabu. Yaa Rabbii, ijoollee koof jettee lubbuu koon balleessiin jedheen kadhachuu jalqabe. Duuti fooliidhaan anatti dhufte. Sana qofaa otoo hin taane gurbaan araaraaf gidduu keenya deddeebi'aa ture. Isas ilaalee anaanis argee ture. Innoo waan hafu hin fakkaatu jedhee waa'ee abbaa manaa koo yeroo natti dubbatu ofiif dhiifama gochuun dadhabe. Bakkan dhukkubsadhee ciisutti dhukkubbii gara biraatu natti dhagahame. Sababiin isaa immoo abbaan manaan koos du'uu fi anis du'uu fi dhugaadha mitire foolii du'aa si'a hedduu fuunfadheera. Amma lubbuun koo ni baati jedhamte baatii tokko dhukkubsadheen hospitaala keessatti rakkadheera. Ijoollee kootti nagaadhaan madheera. Haa ta'uutii garuu duuti kokkeetti yeroo na qabdee si'a hedduu na fudhachuuf yeroo deebitu tarii wantan abbaa manaa koon dhiifaman gaafanneef akkana rakkachaan jiraayee jedheen foolii du'aa keessatti bakka inni dhukkubsatu deemeen harka isaa qabadheen dhiifama naaf godhin jedhee. Sanaan booddee afuurri na keessaa citee duuteetti naan jechuuf qubni koo harki koo ni socho'a, jirti jechuuf immoo sombi koollee harganaan jiru, dhiigni koos baay'ee dadhabeera. Turtii kanaan koomaa kan jedhamu keessatti sa'aatii 17 ture. Turtii sa'aatii 17 booddee akka nama du'ee ka'eetti hirribaatii ka'een gadi je'ee taa'ee namoonni na beekan hiriyoonni koo obboleettiin koo mudhii qabatanii boo'aa jiru. Reeffa koo hospitaala keessaa baasuuf qophii xumuraniiru. Haa ta'uutii garuu laphee dhiifamaa abbaa manaa koof godhannaan lubbuun koo natti deebitee guyyaan du'a koo naaf jijjiirame. Ijoollee koo waliin akkan jiraadhuuf umuriin naaf dabalame. Sanaan booddee abbaan manaan koos fayyee gurbaa gidduu keenya deddeebi'aa ture galateeffannee guyyaa galataa waliif goonee akka haaraatti anaa fi abbaan manaan koo qubeelaa kan birrii warqeedhaaf yeroo sana humna waan hin qabneef naaf fidee ijoollee keenya deebinee gaa'ela lammaffaa
lammaffaa waliin jiraachuu jalqabnee amma kunoo reefuma mucaa sadaffaa ilma dhiiraa dabalateen ka'a. Turtii kana gidduu keessatti yeroon ishee gabaabduudha. Waaqayyo waan baay'eedhaan nu eebbise. Qabeenyi barbaachisaa ta'us haa ta'uti garuu lubbuu dhala namaarran caalu har'a karaa naaf galuu danda'uun warqeen haadhaaf abbaa koos fannoo morma koorraa akka hin caalle, warqeen haadhaaf abbaa koo ijoollee koo akka hin caalle, warqeen haadhaaf abbaa koo lubbuu haadha abbaa manaa koo akka hin caalle natti argisiisee rabbi na deebisee. Tarii qabeenyaaf maallaqaaf horiidhaaf jettanii seenaan keenya wal qabate immoo warqeedhaaf jettanii namarraa adda kan cittanittanii yoo jiraatan jaalallee haadha manaa hiriyyaa firasaa ta'u deebi'aa. Seenaan koo isiniitiif barnoota isiniif haa ta'u. Lafa kanarra dhala namaa kan caalu hin jiru. Kennaan gamoon waan fedheyyuu kabajni isaa ulfinni isaa dhala namaatii gadi. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yuyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi isin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada isinitti dhaga'ame kan irraatii barattan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti.